قب ربي تنوها قب مسكينة والله هذا مناجتون إيغانا أغرتي هذا مناجتون جنة دنيا تبباء فيك هني متى إسيك أقبل مال نجلاتات أكم جرت مال سبر باجس مال اتهجمت نما سينجد ربي سمرتها قب أكا جنان آدي نقافت أني دبرتي أفرقب ومتك كران شوفا كي كران شوفا آدي نقافتين يا ربي جولتي إننا مغاري اتنوقت يا ربي مسكين إمركت آدي نمقافت يا ربي وان إسيل لنا دبتو وان إسيل لنا دبتو ما جتن أستاذكية إسين اللي آدي قافتو جمرتي أستاذ ترى شكرا قابتو ترى سوزاتين أستاذ ودين جلو آية ريف ترى سيمونا كجتتي دعائي وانو في جت سررتنا فرتي فدا جت إيه إيشنا تو أما جنتان براخو قبو جت للترم ترى سيموني وانو في سررتنا تيجي فدا وانو سني إفابلنا سرتي هاكن ورقة كودي نجال أبو كابتنين نورد فاراج جاجرتي هايا جلان بريسارتي وانو فردي فمقابات وانو تقرا مقابات جتي هايا خنابو دعائي سنرن ورا موارك خنتو خن الرافور لال ورا خنتو خني يا جابن الله مي دقيقة متكة جدي إسني دبرتا ورا هركا جنة كان إرافو تاني حاجان تنها بات يا ربي حاجان إجل تنها بات يا ربي مي ومجتي ركتي سر ربي نوها دبتو إجلتي يا ربي سركسين من أنباجر والله أكتان بينو حقما أتبر جرتو سفارسي تمالي gubbaan adii ummanni kuni keessi gurraacha obboleettiitiyya gaafa sitti garagalee akkuma rabbi fedhe si godha hamma si bira jiran malee hamma eegana agartee si waliin nagahan jiran matarra si kaahatan gaafa haajaas irraa fixatan kopheetti dhiisatan yaa rabbi jalaa nu baasi abboo si mara durummaa rabbi sitti haa kennu si mara durummaa rabbi sitti haa kennu rakkoo addunyaallee rabbi nu haa baasu ta iman alle rabbi nu haa guutu obboleeyyan kiyya rakkoo ganda lamaanii jalaa rabbi nu haa baasu waan keenna rabbi haa dubbatu waan keessanillee rabbi haa dubbatu rakkoo ganda lamaanii jalaa rabbi nu haa baasu ustaaza kiyya ulfaadhaa wayyama naa kennitanii haajaa teessanillee rabbi haa baasu tiyyallee rabbi haa baasu nullee akka rabbiin boojuu guddaan eeganaa dhufnee Itoophiyaa أكاسيجين ما شاء الله أكان قاوساد خيا أبو أمار جزاخي من داخل ربين بكغار سياغيسو دعايدان يادان وان قبضو نبرا غيساني جرتان أكاسيت نبرا دابتاني وان براترا وان باترا نبرا غيساني جرتان ما شاء الله دعاي تيساني بي واني سنيتني نبغوتا ننتي ربي نباكي بلو دعاي تيسان آمين جيجا فدجا كسمت نسيا خيتيسي فدجا أديمون كي نرى أجراتو ما شاء الله ما شاء الله سرا كمن نجر ستر كمن نجر ما شاء الله مراد خير ربي بكان سيفاقو أن هذا منكبا أدينا كابتنا جتين أشاب جي ما شاء الله الله أكبر أبو أمار الرسول ما شاء الله الله أكبر دبي دريد ولد جاجر ما شاء الله
akkasuma namoonni waan ofii teenya bira nu dhaabbachuudhaan haga ammaan tanatti asiifachi fiiguu isaanii hin dhaabne ittuma jiranii warreen jechuudha akkasumasidha ummu khaalidillee yeroo jalqabaatiif akkasumatti bira rabbi yaaddoo intala teenyaa ta yeroo dhiyoo keessatti dhageenyu ta yeroo dhiyoo keessatti agarru ta yeroo dhiyoo keessatti gammannu yaa rabbii keenya nu taasisi bismillaahi rabbiin waan ajamtee fi ajaa kee hunda wali qabee yaaddee teenya rabbiin keenya si haa baasu jecha akkasuma gaaboo wallaahi dubbiin har'aan tanaatu dubbii ajaa'ibaati namni laalaa keessa jiruu fi gadda keessa jiru ibsachuun akkuma wal duraatu banitti bubee jira waan ta'eef kun akka miidhamee jiru ibsa kun akka gadda adda addaatiin qabames ibsa kunis akkuma reeffintoon agarru yaa rabbii keenya gadda onnee nama cabsu nun dhageessi yaa rabbii keenya yaa Allah sumayyoota keenya irratti yaa Allah nun dhageessisin yaa rabbal aalamiin yaa hayyu yaa qayyuum intala teenya miidhanan akka nu dawwaltu akka gartee duuba markaza kanatti deebitee gammanne jirra maashaallah sumayyoota keenya fi ustaazonni waan teessan qeebalamti jechuudhaan akka nu dawwaltu nuti sabdii gaariidhaan seenaa rabbiin akka suburu seenaa maashaallah rabbi yeroo dhiyoo keessatti akka nu gammachiisus intala teenya rabbiin koo si haa gammachiisu gadda keessaa rabbi si haa baasu waan dhabde rabbi si haa badhaasu waan argatte firii si fagodhu maashaallah zamu asumaanuu si afeerre jirra reeffintan harka kannattanii jirtan meetti fufaa maashaallah karaa gabaabaadhaan aboo bakka yaadne dabarree jirra inumaa irraa olitti argamnee garte bakka yaadne olitti argamnee jirra rabbi si haa jechiisu laa waan barbaanne olitti argamnee jirra milkoonne jirra gammannee jirra riskii fi bal'inni wal duraa tuuba nutti hiriiree jira rabbi si haa jechiisu wallaahi rabbiin haajaa kee muraada kee waan barbaadde bara fuul walatta duriitu walatta wallaahi rabbi si haa gammachiisu ayyee mee asumaanuu gaamee furmaa ayya mee talakooti khurrafa sirraa fuudhee jirra maashaallah بالعالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Wanti keessan warreen jala jirtanii fi kan gubbaa jirtanis baga rabbiin zaatii tanattiin isin gahe akkasuma gartee guyyaa gartee kamisaa guyyaa galmeen namaa keessa ol baatu guyyaa gartee galmeen torbaanii keessa ol baatuun baga rabbiin ittiin isin gahe akkasuma hundi keessanuu gartee wallaahi dhimma adda addaa qabdanii takka ummi halaad takka naa tana kunoo dhimma gartee wallaahi baay'ee takka nama rakkisu fakkeenyi keessiidhaa kun akkasuma hedduudha namuu oluma baafachuu dadhabe malee kan himachuu sodaatee fi kan himachuu gartee kan himate jidduu wallaahi baay'ee takka rakkoo adda addaa namni qabu hedduudha wallaahi obboleeyyan kiyyaa kan islaamaa obbolummaa islaaminaadhaatiif bakka tanatti walin nu qabee akkasi gartee yaada muraada keessammee rabbis ni haa guutu awwalan obboleettii teenya tagartee imimmaan buufte tana mee dandeettii isaatii rabbiin ammumatti haajaa isiidhaa furmaatatti nu haa godhuufi yaa rabbi furmaatatti nu godhiif furmaanni suma bira jira yaa rabbitti nu godhiif galmee ta'arraan tanaa gartee galmee guyyaa arraan tanaa ta ol bahuu deemtu tanaa wajjin haajaa isiidhaa yaa rabbi ol nu baasiif yaa Allah ol nu baasiif ammumatti yaa rabbi irraa nuuf qeebali yaa rabbi nurraa qeebali yaa rahmaan keenya nu qeebali nurraa qeebali yaa Allah obbolummaa diini malee wallaahi wal beeyneeti miti rabbumaaf jecha dhimma gartee namni muslimaa tokko hoggaaniif qaamni tokko hoggarraa dhukkube qaamni hundi gartee qaama tokkichaa saniif jecha qaaxiraa walii kanaaf rakkoon obboleettii teenya irra dhufte akkuma waan nurra dhufteetii jechuudha. Dandeettii isaatiin ammumatti rakkoo isiidhaa rabbi irraa nu haa furu. Wallaahi olchirran bulchiniiti. Gammachuu boru gizee kanaa gartee wallaahi gammachuu dhageewu haajaa isii tanatti furmaanni godhamuu fi gartee dhuftee akkuma gartee maan tana boohichaan nutti himatte kanatti gammachuu gartee himuu qooda isiidhaa rabbi nu haa taasisu. Akkasuma isiidhaan hangafee gartee wallaahi kan akka isiidhaatitti haajaan adda addaadha
itti jirtu rakkoon adda addaatti jirtu takkaa lamaa miti wallaahi ammatti rabbiin dandeettii isaatiin rakkoo isiidhaa san furmaatatti haa godhuuf yaa rabbi itti godhiif yaa Allah fakkaattu akka isii tanaa gartee wallaahi hangan qabdu nama hedduudha kan gartee rakkoo wallaahi abbaa manaa kana himatu nama hedduudhaati dandeettii isaatiin mi'arraan tana furmaata rabbitti haa godhu arrabooda gartee wallaahi gammachuu himuu malee gadda himachuu wallaahi rabbi nurraa haa qabu yaa Allah obboleeyyan kiyya kanarraa gartee wallaahi ati dandeettii teetiin rakkoo tana asumatti irraa dhaabi yaa rabbi yaa Allah ammatti yaa rabbi furmaatatti naa godhi yaa rabbi isaan hunda gartee wallaahi furmaatatti godhi tokko tokkotti gartee isin hundinuu wallaahi bakkuma jirtanii namuu irra geeffadhaatuma addu'aa'u liman ta'ammanaa jedha du'aa'iin namuma aamiin jedheef qeebalamti tan gartee ummi hilaatiif kadhannees atiis haajaa teessan irra geeffattee itti aamiin okkee jettee gasatti irratti aamiin jennaan haajaan teessuun sumaaf baatii jechuudha kanaaf isin hundinuu gartee irra geeffadhaadhaati aamiin ja'a haajaa teessan mara rabbi isinaa baasu yaa rabbi yaa Allah naa baasi yaa mootii kiyya naa baasi yaa Allah yaa hayyu yaa qayyuum yaa zal jalaali wal ikraam yaa man biyadihi amru dunyaa wal aakhira yaa man biyadihi amru dunyaa wal aakhira yaa kan gartee wallaahi aduu kan ta'e asiin baasee asiin nuu dhiisisu kan gartee ifa guyyaadhaa kana deemsisee dukkana halkanii fixu dukkana halkanii boodaan ammaas ifa nuu deebisu yaa rabbi haajaa sumayyootaa fi gartee bilaalota as keessa jiraniif yaa rabbi nuu baasi yaa Allah yaa boka ilmitti jallatees ilma rabbi isni yaa qajeele kan abbaan manaatti jallatees abbaa manaa gartee rabbi isni haa qajeele walii gartee warra rabbiin qajeelchisan sanirraa rabbi isna haa taasisu wallaahi har'aan tana namni mana kana ol seentan haajaadhaan ol seentanii gartee furmaata haajaan teessan sun itti godhamtu malee asii gabbahoo dhabuu qooda keessa rabbi isni haa taasisu furmaata waa hundaatu gartee manuma kana keessatti rabbiin isinirraa itti godhee akkasi gabbahoo qooda keessa rabbi isni haa taasisu yaa Allah yaa Allah laa ilaaha illallahu qabla kulli shay ولا إله إلا الله بعد كل شيء ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء الله الله ربي ولا أشرك به شيئا الله الله ربي ولا أشرك به شيئا kan silaa harka baasuu barbaaddanis gartee yeroon salaataan wal jala nubbuutee jirti jilmatti gartee jamii'atti du'aa'ii goonaati irra geeffadhuutuma aamiin teessan irra walumaa galatti gartee rabbi isniif haa qeebalu wallaahi mata matatti nama rabbiin qeebaleef haajaa teessan kan addaan isinirraa hambifne jamii'a haajaa teessanii rabbiin isni haa baasu walitti qabee gartee nama rabbiin arraan tana qamisa milkiidhaa guyyaan kamisaa qamisa milkiidhaa warra rabbiin itti kaa'e rabbi isna haa taasisu yaa Allah yaa hayyu yaa qayyuum yaa zal jalaali wal ikraam yaa man biyadihi amru dunyaa wal aakhira yaa zal jalaali wal ikraam maaliif rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa waggaa dubbatu ud'uunii astajib lakum jaabir ud'uunii astajib lakum inna alladhiina yastakbiruuna an ibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriina jaa wallah ud'uunii ana kadhadhaa jaa anuma qofa kadhadhaa isiniifin qeebala ammoo isaanan kadhaati jirraa boonan isaanan kadhaati jirraa iftuulan warreen kadhaati jirraa gartee ni duroomna jedhanii iftuulan sayadkhuluuna jahannama daakhiriina jaa ganaadha ibidda jahannam xixiqqaatoo haala tahaniin ibidda jahannam seenuuf jiraatanii kanaaf obboleeyyan islaamaa ilmi namaa waa kadhachuudha jibba akkasuma gartee immoo rabbiin faallaa gartee ilma namaati rabbiin isa kadhachuudha jaallata rakkoo si mudatti gartee isatti baafattee himachuudha barbaada akkasi guututti gartee nama rakkoo isaa rabbiin baase irraan tana rabbi isin haa taasisu ammumatti gartee haajaa teessan furmaata rabbi isinitti haa godhu ta afaan dhabde afaan itti isin haa godhu
tan gartee harakkoon adda addaa fayyadamnitti jirtu gartee dhibdeeti ammumatti rabbiin sirraa haa fuudhu. Tana gayaaniin biyyatti jaggareebi'aa jechuu barbaadtus ammatti gartee rabbiin karaa gabaabaa sii godhee bokkatti deemtu tanallee kheyrii sii godhee urmii ta'e keeysallee barakaa sii kaa'ee akkasi gartee nagayaan maatii keetti bira galuu qooda kee rabbi sii haa taasisu milkii gurguddoodhaa wajjin waan dalagatte keessa barakaa rabbiin sii kaayuudhaan jireenya rabbiin sirraa tasgabbeessuudha akkasi gartee jireenya tasgabbaawaa keessa jiraachuu qooda kee rabbi sii haa taasisu akkasitti har'aan tana namni haajaa qabdan hundi gartee haajaa baatanii asii gabbahuu qooda keessa rabbi haa godhu وعلى ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يا عزيز يا كريم يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أكسيتي نجا النافجرات والله أمت ربي والراقب لربنا هاتها في سوهين من جاوب إن شاء الله جزاكم الله خيرا